Tolee nagaadhaa fi araarri jaalalli waaqayyoo bakka kallattii qixa jirtan mana jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo jaallatamoo kabajamoo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii miseensa chaayinaal dirroo yuutuub kan jedhu jalatti kan argamtan nagaan kiristoos daddabalee isiniif haa baay'atu. Akkuma kanallee warri miseensa hin ta'in jirtan laayik godhaa sabiskiraayib godhaatii maatiinaaf ta'aadha. Gooftaanis na eebbisu. Nagaa kottaansuudhaan guyyaa har'aa kana baayyee gammadee tanan dhufe jechuudha. Fuula keessan baayyee gammadee gammachuu guddaan natti dhagahame tanan dhufe. Egaan haalli ulfaatus yeroon ulfaatu barree ulfaatu iyyuu namni wanta hojjetu tokkotti gaafa milkaa'u ni gammada jechuudha. Anis akkuma nama tokkotti gammadeera, galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaan wanta hojjedhuu fi yoo xumuramee fiixaan bu'uudha baatellee hanga tokko jechuudha xumuradheen jira. Gooftaan haa eebbifamu haa kabajamu. Gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Jajjabeessitoota koo miseensota koo kan taatan waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Asumaanii gooftaan bara baraan kabajaaf ulfina guddaa haa argatu. Egaati yeroo an yuutuubii kana hojjedhu warroonni na jajjabeessaa turanii gooftaan isaan eebbisu isinillee akkasiin naaf eebbiftanan barbaada. Maqaa isaanii akka harmaan gadiitti na waama jechuudha. Warroota jabaadhu jedhanii wantoota naan galle yeroon gaafadhullee naaf deebisanii natti himuudhaan na jajjabeessuudhaan ayitoo jabaadhu jechuudhaan na bukkee dhaabbachaa kan turan obboloota koo akka harmaan gadiittan isinii waama maqaa isaanii. Tokkoffaa Kisii Jimaa, lammaffaan Shibirree Ayyaanaa, sadaffaan Saaroon Balaay, arfaffaan Fiqiree Alamaayyoo, itti aansuudhaan dhumarratti jechuudha Gizuu jechuudha. Gizuu yuutuub kan jedhu jechuudha. Warroonni kun obboloota koo baay'ee jajjabeessaa turanii jechuudha. Baay'ee gargaaraas turanii. Maaliif namni gaafa galata namaa dhoksu gaariin ta'u jechuudha. Akkuma kiristoosiin galateeffannu isaaniin illee maqaa isaanii waamnee warroota nu jajjabeessan warroota jabaadhu jedhanii duduuba keenyaan nu gargaaranii wantoota nu hin gallillee gaafa isaan nutti himanii galata isaanii dhoksuun gaarii hin ta'u jechuudha. Kanaafi jara kana iddoo isaan jiranitti na bukkee jiraatu miti, na bukkee jiru miti. Bakkuma garaagarii yoo teenyellee silkeedhaan jechuudha baay'ee na jajjabeessaa turanis siniin jedha. Akkuma kanallee sheer gochuudhaan illee baay'ee na jajjabeessaa turanii obboleetti koo Gizuunfaa jechuudha. Gooftaan isaan eebbisu. Egaan isaan kana lafuma isaan jiranitti waaqayyo isaan haa eebbisu jedhaati. Naaf eebbisaa siniin jechuun barbaada. Miseensi chaayinaalii kootii eebbisaa jara kana waaqayyo isaan haa eebbisuuti. Yaada gaarii namaaf qabu, hiriyoota isaaniitiif yaada gaarii qabu, obboloota isaaniitiif yaada gaarii qabu. Ofii isaanii ol jedhanii namoota warra kaaniin gadi qabu hin fedhanii jechuudha jarri kuni. Dhugumatti ijoollee waaqayyooti. Gooftaan isaan eebbisu siniin jechuun barbaada. Egaati mee ani immoo jechuudha gammachuu koon ittiin ibsadha. Sagalee waaqayyoo keessan iddoo tokkoon dubbisa jechuudha. Sagalee waaqayyoo keessan iddoo tokko isiniif dubbisa. Akkas jedha jechuudha. Macaafa faarfannaa 95 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisa. Macaafa faarfannaa 95 lakkoofsa 1 akkas jedha. Kootta waaqayyoon faarfannaa. Kootta kattaa isaa itti baqannee oollutti gammaduu keenya in dhageessifnaa. Galataan fuula isaa duratti in dhiyaannaa. Isatti gammaduu keenya faarfannaadhaan in dhageessifnaa. Waaqayyo gooftaan isa guddaa waan ta'eef waaqayyoolii hundumaa irrattis inni mootii guddaadha. Lafa jalaa iddoon gadi fagoon harka isaa keessa jira. Bantiin tullootas kan isaatii, galaanonni kan isaatii. Isatu isaan hojjete, lafti gogaanis kan isaatii. Harka isaatu isaan tolche. Ameen ameen. Galanni waaqayyo waaqa jiraataatiif ta'u. Akkas jedha Daawit namni waaqayyo. Koottaa waaqayyoon hin faarfannaati. Kootta waaqayyoon maal goona in galateeffanna. Isa nu gargaaree galateeffannaadha. Isa nu gargaare. Dhugaadhumatti osoo inni nu gargaaree har'an geenyu. Dhugaadhumatti firoottan koo, obboloota koo, abboota koo, firoottan koo hundi keessan osoo waaqayyo nu gargaareeti nuyi namarraa miti. Nuyi har'a nama ga'u miti jechuudha. Kanaaf iyyuu addana keessatti Daawit maal jedha? Koottaa waaqayyoon faarfannaa. Waan hundumtuu kan isaatiidha.
waan hundumtuu kan isaati kan lafa kanarra jiraatu hundumtuu kan eenyuutidha kan waaqayyooti jedha jechuudha. Ani kan waaqayyooti atis kan waaqayyooti eenyuyyuu kan waaqayyooti inni guddaan kan waaqayyooti inni xiqqaanis kan waaqayyooti wallaalaanis kan waaqayyooti beekaanis kan waaqayyooti. Lafti dachinuu irra jiraannu kun kan eenyuuti kan waaqayyooti inni garaa galaanaa jalaayyuu kan waaqayyooti. Bishaan nuyi dhugnu kun kan isaati. Waan nuti nama dinqisiisu aniif atillee kan isaati. Dhugaadha. Kanaafiyyuu koottaa maal goonaadha namni kun in faarfannaa in galateeffannaa. Kanaafiyyuu ani caalchisee waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Obboloota koo yeroon eebbisu waaqayyoon nan galateeffadha. Obboloota koo yeroon eebbisu obboloota koo yeroon kabaju Kiristoos Iyesuusin immoo nan galateeffadha. Sababiin isaa isatu na gargaare waan ta'eef. Isaan na jajjabeessaniyyuu malee maddumti beekumsaayyuu isadha waan ta'eef. Kanumti isaan akka beekanii na jajjabeessan godhi kuniyyuu inniyyuu waaqayyoodha waan ta'eef. Inni bu'uura hundumaati waan ta'eef. Inni jalqaba waan hundumaati waan ta'eef. Inni alfaadhaaf omeegaadha waan ta'eef. Inni jalqabaa fi dhumadha waan ta'eef. Kanaafiyyuu isa galateeffachuu nan barbaada. Galanni isaaf haa ta'u. Na wajjiniin waaqayyoon naaf galateeffadha. Waaqayyo inni nu gargaare. Asumaan obboloonni danda'ee kana hin xumuroo jettanii haalli isin danqee yeroon isin danqee haalli mana jirtanillee isin danqee karaa dhaabbattan yoo jiraattan jajjabaadhaa hojjedhaa. Dursa waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo waan ati amantiidhaan gootu waaqayyo si gargaara. Waaqayyo waan ati amantiidhaan hin ta'a jettee gootu jechuudha. Amantiin sirumti isaayyuu maal? Amantiin waan hin jirre tokko jira jedhanii amanuu. Waan ijaan hin argamne jira jedhanii amanuu. Akka warra kaanii akka warra mul'atan qabne waanuma jiru arginee jira jechuu miti jechuudha. Hin jira. Kun hin ga'ama jennee shakkina osoo hin taane hin ga'ama. Bakka. Osoo gaaffii osoo hin taane jechuudha. Yeroo hundumaa gaaffii goone osoo hin taane tuqaa goone darbina hin ga'ama. Nan ga'a iddoo kana. Nan deema. Nan darba. Nan jiraadha gaafa jennu bakka. Stop. Nan jiraadha. Nan du'a miti jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa akkas goonu waaqayyo anaaf isinii wajjin jira. Kanaaf obboloota koo gooftaan isin haa eebbisu. Baayyee gammadeera. Isinillee akkuma kana na wajjiniin akkasiin gammaddan baga xumuratte jettanii warri naaf gammaddan gooftaan isin haa eebbisu. Hin gammaddu ijoollee waaqayyooti waan ta'eefi. Kan namatti hinaafu yoo jiraate hafuura hamaan hafuura seexanaati jechuudha. Hafuura ulfina waaqayyoof hin taane akka waaqayyootti hin galateeffamne isa godhutu hinaafa jechuudha. Malee ijoolleen waaqayyoo namaaf gammadu jechuudha. Gaafa namni waan tokko fiixaan baafatu hin gammadu jechuudha. Akka waan isaaniitti jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa jabaadhaa hojjedhaa isiniin jechuun barbaada. Jabaadhaati hojjedhaa. Warri hojjechaa jirtanillee isiniin jedhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa kabajamaa obboloota koo warra jajjabeessitan waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaadha. Jabaadhaa duubatti hin jedhina isiniin jechuun barbaada. Gooftaan isin haa eebbisu. Sagantaa biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura.